sawarii fi arwaa jedhaman isaan garuu mana keessatti najjeessuuf kana ani fooqii lammaffaarra barreeffama kana qonnafanii naqaqaqaqa manatti qoricha adda laatu jalaan baa jedhee kan fooqii lammaffaarra utaale garuu guyyaan fooqii lammaffaarra ta'u jalaa bahuu hin dandeenye dugdi keessa cabee mormi keessa cabee ijjechuu hin danda'u amma mana fuudhanii mana hospitaalatti nageessanii hospitaalatti mana hidhanii torbee lama na guuteera qoricha adda addaa qoricha dhaayee ta'u jedhanii qoricha najjeessu narrataa jedhanii lubbuu kiyana oolcha yaa uummata koo yaa uummata oromoo odandeessan lubbuu kiyana oolcha bakka nani jiru iddoo nanirra jiru lakkoofsi manaa ta'e lakkoofsa 314 lokeeshinii kiiroo amaan baankii biisii jedhama kiiroo amaan baankii biisii jedhama bakkeen isaa iddoon isaa lakkoofsi manaa lakkoofsa 314 jedhama lubbuu kiyana oolcha isaan kan na godhaa jiranii amma mana hospitaala na baasanii mana bitaatti na galchanii mana reeffatti na galchanii magarrajaan dallalanii isaan keessammoo nama lama narratti bitanii namni lamaas kan akka nama qaqaqaxaafamu sajaaraan irratti xiixaa sajaara gargara narratti utu'anii xuuxaa filanii halkanii walitti qishumaa mataa kiyyaas miila kiyyaas ganna hidhanii harka kiyyaas ganna. Keenya kuni dubbatame hin dhumu. Kan milkaa'anirra kan miidhamanitu caala. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo warroonni faana taatanii laayik, sheer, sabskiraayib nu gootan ulfaadhaa galatoomaa. Akkasumallee warroonni mana keenyatti haarawaa taatan laayik gochuudhaan balbala banaatii ol seenaa isiniin jenna. Eegaa kaamaallee chaanaaliin kun chaanaalli keessan isinis nu guddisaa nu jabeessaa hamilee nuuf kennaa isiniin jechuu jaalannaa. Egaa akkuma dhageessanidha. Obboleettiin keenya waan ishiin jettee waan ishiin mudate afaan isheerra dhageessanii jirtu. Maarree ishee fooqii lammaffaarra hojjetti. Biyyi isheen jirtu Joordaal keessa. Jara isheen itti galte baay'ee jara hamtuu badduudha. Haa ta'u obboleettii keenya kana galgalaa ganama qaxaqqaxu hin daraaru. Qoricha garaagaraa kennuuf akka ishiin maraattu akka barbaadan godhuu barbaadu. Obboleettiin keenya tun lubbuu koo baraaraa laata jettee fooqii lammaffaarraa gad of darbite. Ishiin akka ishiititti ba'uu barbaaddeeti. Haa ta'uti akka ishii yaadde hin taane namni fooqii lammaffaarra darbame kufee immoo lubbuun nu ba'u waan guddaadha. Obboleettiin keenya yeroo ammaa duddis cabee mormis cabee ol hin jettu gad hin jettu akkasumatti haftee dhaabbattee jirti. Hireedha kan kana hunda namarraa ga'u. Kan obboleettii keenya irra ga'e nurras ga'uu danda'a hin beekamu waan ta'an hireen biyya ormaa waan baay'ee nama gooti. Biyya ormaa baay'ee tokko ijoollee teenya miidhaa jirti. Amma yeroo ammaa kanatti kan argamtu mana akimii mana yaalaati. Lakkoofsa mana lakkoofsa iddoo jirtu maqaa bira jirtu hundumaa obboleettiin teenya barreessitee jirti. Bifa barreeffamaatiin asitti isiniif hin maxxansa. Kanaafuu warri Joordaan jirtan warri obboleettii keenya kana gargaaruu dandeessan adaraa gargaaraa. Warroonni immoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuudhaan bira darbaa. Harki viidiyoo kana sheeriin goone dhugumatti namaayyuu miti. Kanaafuu lubbuu obboleettii kana baraaruuf hundi keenyanuu viidiyoo kana sheer godhaa. Amma yeroo ammaa kan argamtu mana yaalaatitti. Haa ta'uti garuu mana yaalaatitti illee yaala gaarii tokko waan argachaa jirtu osoo hin taane harki ishee hidhamteeti. Nama lama itti bitanii mana yaalaa keessatti namni lamaa kuni qaxaqqaxaa daraaraa sijaaraa irratti xuuxaa akka barbaadan godhaa jiru. Miidhama guddaa keessa seenteerti obboleettiin keenya tun. Obboleettiin teenya har'a nurratti boochituun saba keenya nama keenya yoo duute numa hir'isti yoo jiraattes numa fayyaddi. Kanaafuu lubbuu ishii baraaruuf immoo warroonni dandeechan viidiyoo kana sheer gochuudhaan lubbuu obboleettii kana oolfanne jechuun lubbuu nama hedduu oolfanne jechuudha. Please hundi keessanuu hanga dandeechanii viidiyoo kana sheer godhaa isiniin jechuu jaaladha. Biyyaa baatanii maatii keessan irraa baatanii maatii keenya jijjiirra mataa keenya jijjiirra jettanii biyya ormaa dhuftanii rabbiin rakkoo akkanaa isin irraa haa qabu. Dhugaa ilmi namaa kamiyyuu hojjetachuuf akkasumas immoo nama ta'uuf maatii ofii jijjiiruu fi biyya ofii jijjiiruudha kan biyyaa ba'u. Keenya garuu dararraa ta'e keessattuu biyya Joordaan yeroo baay'ee viidiyoon biyya Joordaanii irra deddeebi'amee hojjetamaa jira. Ijoolleen hedduun illee hojjetanii jiru. Biyyi kun biyya ejjensi hin qabne, biyya meetummaan hin beekne, biyya seeraan alaa, biyya of hin dandeenye, biyya ofiifuu of bulchuu hin dandeenye, biyya sarraatinyaa biyyatti dhuftee hojjettu osoo hin taane ofiifuu keessatti jiraachuu kan hin dandeenyedha. Garuu haa ta'uti sarraatinyaa achitti fudhattee ijoollee hedduu daraaraa jirti. Yoo dararaman illee mootummaan isaan beekee rakkoolee san keessaa isaan baasuu hin danda'u.
kanaaf rakkoon kanaaf mootummaan hin beeku biyyatti kanatti jechuudha. Ishiinis mootummaa of danda'a hin qabdu. Kanatti ijoolleen teenya achitti baay'een isaanii rakkachaa jiru. Ijoollee hedduu kan achitti galchu dallaalli maallaqa nyaachuudhaan dhossaadhaan seesisa malee wanna karaa seeratiin seesisu hin jiru. Dallaalonni illee yoo iddoo tokko nama ergitanii iddoo ijoolleetti ergitan iddoo gaarii ta'e badaa ta'e bilbiltanii gaafachuu dandeechu malee akkamta achiin geechanii ijoollee keessan obboloota keessan diinatti dabarsitanii kennitanii ofii keessanii akka barbaadan taatu dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Har'a kan biyya ormaatti rakkattu kan biyya ormaatti boochu kan biyya ormaatti rakkadhe jettee imimmaan lolaastu eenyudha? Obboleettii keeti obboleecha keeti. Atachi teechee maallaqa sanyaattee akka barbaadde yoo taatu waaqayyoon immoo nama gaafata waan ta'e. amantii isaaniitiif namichi isaaf kennanii lubbuu kee na oolcha reeffa kee hukkutanii lubbuu kee na oolcha reeffa kee reeffamtu kee oduu nan hin du'in yaa obboloota koo yaa Oromoo oduu nan hin du'in warra magaalaa Shaggarsiitii yaamanii isaaniif caaltuun dadhabdee jirtedhanii nama biraa ciibsanii nuti si ofirra darbitee jirte nama anan dhoksanii hana na hidhanii nama biraa yaaman nama biraa ciibsanii nama biraatiif isheen dadhabdee jirti jedhanii warra magaalaa Shaggarsiitii yaamanii agarsiisanii warra poolisoota warra biiroorraa dhufu hundumaaf birrii laatanii jiru warra namichi itti biiroorraa dhufeen guyyaa guyyaadhaan dhuftee isheen akkana ni jiruuf akkan du'e na laatte narratti hiiti warra poolisoota asii anan hospitaala keessa jiru kana keessatti hundumaa yeefuu birrii laatanii jiru warra asarri kiyya akkanan lubbuu kiyya du'uu irratti nama narratti hojjeessanii nama Oromoo warra hospitaala hin taane warra Arabaa namni lama halkan akkooti narratti bune erga mana hospitaala keessa torbee lama hospitaala keessatti narra taphachaa turan jira amma mana biraatti mana reeffatti mana homtu keessa jirratti na hidhanii turanii amma micha ittiin tun akka tasaa dhuftee isheedhaan abbaan ishee duukaan foqirraa tattee ishee ittiin hin jedhe. Obboleettii biyya ormaatii qabda taanan fira biyya ormaatii qabda taanan amantaa qabdaniin viidiyoo kana namni argitan hundi keessanuu sheer godhaa lubbuu obboleettii teechanii kana baraaraa. Yeroo ammaa kana du'aaf jireenya jidduu jirti obboleettiin keenya warri biiroo ishii fidellee maallaqatti nyaatanii warri akimiitis maallaqatti nyaatanii obboleettii keenya kana amma du'aaf jireenya jidduu jirti. Maaloo lubbuu koo na baraaraa jetteetti kadhachaa jirti. Amantaa qabdaniin musliima yoo taate Allaadhaas sin qabe kiristaana yoo taate maqaa waaqayyootiin haadha teechan qulqulleetti dubaroo Maariyaamiitiin sin qabee jira. Amantaa qabdani yoo beenxee taate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin isin qabeen jira. Adaraa keessan viidiyoo kana bira hin darbina. Warri gargaaruu dandeechan gargaara. Warri hin dandeenye laayik sheer godhaa. Laayikiin keessan nama ishee gargaaru biraan ga'uu danda'a. Laayikii yoo gootan viidiyoon hin deema. Gaafa deeme nama obboleettiin kana rakkoo keessaa baasu argamuu danda'a. Obboleettiin teenya tun yeroo ammaa kan argamtu Joordaan keessatti jechuudha. Joordaan keessatti argamti. Iddoo ishee iddoo jiraattu hunduma isheetiyyuu sinii himtee jirti jechuudha. Adaraa keessan warroonni asii jireenya kana keessa obboleettii kana baasuu dandeechan rabbiin sin qabee jira. Isa itti amantaniin sin qabee jira. Viidiyoo kana sheer godhuudhaan obboleettii keessan kana baafadhaa baraaraa siniin jechuun jaaladhaa. Dhugaa hedduu qalbii nama